namni bulchuu danda'u hin jiru. Biyyi ani hin bulchine haa deeggamtu jechuun raayyaa ittisa biyyaa waggoota dheeraadhaaf naannicha eegaa ture. Rukutuun waraana biyyatti ergamanii harri waggaa tokko darbeera. Waggoota 27 darban qe'ee hawaasni xabboon irra jiraatu daba gareen juntaa raawwateen irraa buqqaanii waddiyummaaf saaxilamaniiru. Qe'een Oromoon ganama irratti dhalatee qotee gamboo guuttatee ittiin jiraataa ture. Har'a gamoon irra jiru kun lafa hawaasni dabaan irraa buqqa'eedha. Juntaan lafa keenya gurgureet abbaa qabeenyaa hiyyummaatti galchee abbaa sangaa fardaatiin deemu kotteen ofee abbaa gaangee zinnaaraatiin deemu qotee bulaawwan keenya kotteedhaan nu oofe. Lafa keenya gurguree fixeet oddoo duwwaatti nu hambise. Amma warra qonnarra jiru. Warri immoo muumaa badee hiyyummaadhaan rakkina guddaarraa bu'eetu jira malee. Waardiyaa warshaa sanuu waardiyaa gaarii bakka gaarii saba ofiitiif mijaa'ala mijeechuu malee keenya fi mati. Waan tokko dinsi kaasee baay'ee tokko nama garrama. Waa'ee waardiyaa hoggaa kaase asii kooyyee faccee arrabsaa kondominiyeemii ijaaramu kana wayyaanee nama 700 fide waardiyaa eegsisuudha. Lafti kan fudhatame keenya isa kan eegu wayyaaneedha. 700 keessaa 400 kooyyee facceetti ramadee 300 arrabsaatti ramade 700 fideetu asitti nurratti ramade. Kan nu fattashuu isaan nama keenya kan karaa deemu fattashuu isaan makiinaa qabee kan fattashuu isaan qotee bulaa gabaa daldalatee ta'uu yarurree kan fattashuu isaan waardiyuma sanuu waardiyaa seeraa kan ittiin mindaa argatu irratti ramadame. Urufuma keessa deemee turfaatti bittinnaa'e qotee bulaan keenya. Jiraattonni OBN dubbise misooma namni liduu hin jiru. Ona abaabilee akaakilee itti darbaa dabarsaan nu gahe qabeenya gahaa malee gareen juntaarraa nu buqqisee seenaaf dhiifnee har'asi aangoo qabsoo dhiigaa fi wareegama ilmaan Oromoo fi sabab sablammoota biyyattiitiin irraa buqqa'etti humnaan deebi'ee isin bulchaa jechuun waan dabaati jedhu. Garuu Waaqayyo hin laanneef lafti teenya sin bochi nurree hin boonye. Qabeenya keenya kan asii fudhatanii deemaniin kan hin nyaanne har'as ammas hin nyaanne borus hin nyaatan. Maaliif argite deebisanii waraanatti gadi naqanii bool'oodha qofforanii waan adda addaa waan ittiin ummata fixu ittiin qopheeffatan malee waan ummata isaaniitiifuu misooma godhanii miti. Ummata Tigraayiifuu misooma hin goone isaan ummata ofiitiifuu hin taane isaan ittiin warra alaa kan akka Ameerikaan akka kaanii ittiin bitatanii maallaqa accol kaanii kaan ittiin waraanan godhanii kaan ittiin gurgaadii qofforan malee homaa hongoon. Beeta mangistiyan jedhan waashaa isaan oggaa asiin ba'anii asii seenanii oduu namni argine ba'an meetira 300 ol kan ta'u seennee ilaalle. Hallayyuma qofforan bakka hallayyaa qofforuu waan badii mishiguma ittiin qofforatan waan ofii ittiin balleechan waaqayyoorreen balleechaa marree ittiin hojjetanii ofis balleechaniiti biyya keenyas balleechan. Ammas immoo jeequmsa uumanii raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti raayyaa isaan bira taa'aa ba'e. Raayyaa isaan gargaarsa godhaa ba'e. Raayyaa isaanii midhaan haamaa ba'e. Raayyaa isaanii mana timirtii ijaare. Raayyaa isaanii hospitaala ijaare. Warra namaannaan. Ammas as deebineet as dhufna biyya kana jechuun ummata biyya kana finneet qabeenya isaanii saamneet kara keenyatti garagalfanna jechuudhaaf malee ummata kana sir'aata dimokiraasiidhaaf bulchina jechuuf miti. Dimokiraasiidhaan hin beekan garuu namichi dimokiraasii beeku nama najjeesu nama hin beekan. Dimokiraasii sobaati. Dimokiraasii hannaati. Dimokiraasii wimbidinnaati malee dimokiraasii sabaaf sablammoonni ittiin bultu miti isaan ittiin hojjechaa dhufan. Saamichi weerara lafaas ta'e gochi qabeenya biyyattii saamanii badhaadhuu gareen finxaalii juntaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa ture seeraanis seenaanis kan dagatamuu miti kan jedhan jiraattonni mootummaan haaromsaan aangootti dhufe dhiifama waliif goonee biyya nageenyummaan isii eegame misoomaan badhaate lammiilee hundi qixarraa fayyadamu dhaloota dhaalchisna jedhusi biyyi
ani hin bulchinee fi hin saamne haa diigamtuun deebii juuntaa ture. Waan attan qabaatti ta'a jedheen mootummaan abbaan biyyaa Dr. Abiy waan attanis hin tuqnu waan qabdanis mee qabaataa homaa sin hin goonu jedhanii dubartoonni irra biyya san dhaqanii kadhatan. Inni maal barbaadaa taayitaa suni ana malee namni biraa bulchuu hin danda'u anatu bulcha dhufeetumni beeta mangistii seenaaf malee seeneto hatee baaf malee amma biyya bulchuufi ummanni qeerroon dhiigni akka bishaanii lafa lola'e suni oduu jiru arras dhufee biyya bulchuu yaadeetii buti biyya akkamitti bulcha kuni abbuma feefuu amma sobaa fi buti haasofna qulqullina keenya haasofna. Taayitaa irraa deemee mee warra nuyi ayyaalaan agar jedhanii too warra gurguddaadha warra qabeenya qabu jedhan sun taayitaa irraa ka'u taayitaa irraa ka'anii dirree waraanaa dhaqu naqan keenya garuu abbichuu abbaan malaa Abiy dhalootumti isaatu ilma Oromoo ilma abbaa gadaa ilma seera beeku ilma onnee beeku waan ta'eef waan immoo federaala keechattis guddateef keecha ishii waan beekuuf dirree waraanaa dhaqe. Dirree waraanaa dhaqnaan immoo barbadiicha deebi'e. Bururreen barbadoofti. Guutota gaarii qabna. Beekuma guddaa qabna. Barmoota guddaa qabna. Garuu waggaa 150 sammuu keenyan hojjechaa dhufe warri dabres. Waggaa 27 immoo lafa keenyaaf sammuu keenyan nagadachaa dhufan. Malee lola beekanii nu dhashannan duraanis wayyaanen lolaan hufnaan hin dhufne warri abbaa garaa jiru. Warra abbaa garaatitu maallaqa fudhatee karaa itti agarsiisee fidee Itoophiyaa rangee Finfinnee itti as rakkabe. Jarri hojjechuudhaaf miti kanas deeme durumaan jammaree qabeenya keenya saamichaa fi barataa keenya ajjeesuudhaaf warra baratee boru biyyaa ta'u warra ofii baratee boru ilmoo ofii bakka buufatu jalaa fixanii Oromoon beeka akkan arganne godhaati. Ilmi Oromoo baratee akkan baane godhaati. Jalaa ajjeesati mikinaatatti guuraa. Maaliif jalaa ajjeesu? Boru Oromoon hoo baratee beekuma harkatti galfate akka isaan ofirraa buqqisu hin beekan. Waan kana beekaniif ilma Oromoo, doktorii ilma Oromoo, profeesarii ilma Oromoo, injineerii ilma Oromoo barataa yuunivarsiitiitti baratee too ba'e jalaa fixaa dhufan. Kun immoo kaayyoo kophaa qaba. Fixiisni isaan ittiin deeman kun kaayyoo isaaniiti. Gaafa isaan fixaa dhufan garuu gizee hunda fixaa oggaa dhufte waancaan hin guuta. Waaqayyo gahee hin jedhe. Laftis gahee hin jedhe. Waaqnis gahee hin jedhe. Waaqayyo gara keenya oolee kan akka Dr. Abiy Ahmed oduma isaan wajjin hojjetanuu bobaa isaanii jalaa nu baase. Argitee bobaa isaanii jala ba'anii isaan of jala oolchanii mootummaa kara Oromiyaatti deebisan jechuudha. Oromoon biyya bulchuu hin beektu. Oromoon sirrumatti biyya bulchuu beeka. Biyya bulchuu jechuun isaaniif nama ajjeesati. Biyya bulchuun isaanii nama ajjeesati. Biyya bulchuun keenya immoo nama hammachaati. Biyya misoomsati. Qabeenyi Itoophiyaa sabaaf sab-lammoota hundattuu faca'ee Itoophiyaan akka guddattu Oromoon kan itti bulchu kanaaf. Akka aadaa Oromootti dubartoonni siinqee nagaa buusuu fi araara gaafachuun haa hafuuti qaama wal waraanu gidduu yeroo seenan waraanni dhaabbatee araarri bu'a. Gochi garee juuntaa garuu abbootii amantaa haadholii siinqee fi namoonni bebbeekamoon kutaa biyyattii irraa araara gaafachuun gootummaa gowwaa qabaa ganna dhiisaa jechisiise. Salphina haadha juuntaan irra ga'eefisi hima didduun du'aan didduu mammaaksa jedhu nama yaadachiisa. Jarri safuudhu qabaatee biyya sana amma daddargeessan hunda fixa.
dhageechirratti nama 80 ajjeesneedhan nama 80 gizuma tokkotti gallakkisna marziin ammoo ijaan fixe budaa ta'e ijaan ajjeese malee safuu odoo qabaatanii haati harma gannaqxee maaluun waraarama jettee kadhattu san hin dhagaaboti waaqni maaliif nu qarqaaraa jira reema kana bee kana sila dhiibdeefi nu soo dhiibne bee ammaati odoo asteechee nan giddisne yoo na gaafattu waan taane na gaafattu kun gaarii botii jetta jarri kun jibbamnee jirra maal waraana kana oduu dhiisne jedhanii yoo safuu qabaatanii eechaa fi dassafuu nyaara qabanii isaa nyaara hin qabani bee gareen har'a Itoophiyaan an hin saamne haa diigamtu jedhu waggoota 27 fi humnaan saamee bulche malee waa'ee Itoophiyaas ta'e ummata ishee hin beeku biyyattiin gootummaa raayyaa ittisa biyyaa fi lammiilee isiitiin koloneeffattoota kamiifuu kan hin jilbiinfanne biyya birmadummaa qabdu ilmaan isiitiin dhalootatti ce'aas geette ta'uu irraanfachuu garee juuntaa duubatti hafummaa garichaa kan mul'isuudha. Kanaafidha biyyi birmadummaa qabdu jecha finxaaliyyiitiin hin diigamtu kan jedhamuufis. Raayyaan ittisa biyya keenyaa hojii boonsaa Itoophiyaa diigamuudhaaf taate akka hin diigamne gochuu keessatti gahee guddaa seenaa dhalootatti illee darbuu